ፓርኪንግ ብቻ ባለፉት 5 ዓመታት አዲስ አበባ ውስጥ ከ30,000 በላይ ፓርኪንግ ተገንብቷል በውስጥና በውጭ። waggoottan shanan darbanitti iddoon dhaabbii konkolaataa kumni 30 ol magaalaa Finfinnee keessatti ijaarameera. Qaama hojii misooma koriidarii kan ta'e bakkeewwan dhaabbii konkolaataa yookaan terminaalonni tajaajila hedduu kennan magaalaa Finfinnee naannoo garaa garaatti ijaaramaa jiru. AMN Plus sagaleen dhalootaas bakkeewwan dhaabbii konkolaataa ijaaramaa jiran keessaa terminaalota naannoo yaadannoo injifannoo Aduwaa fi naannoo kondominiyeemii Baashaa Waldeetti argaman sadarkaan ijaarsa isaanii maalirra jiran ilaaleera. Baroota jijjiiramaa as bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojiiwwan misoomaa hedduun hojjetamaas jiru. Keessumaa hojii misooma koriidariitiin wal qabatee hojiiwwan baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'anii fi fuullee magaalattii kan jijjiiran kan lakkaa'aman hojjetamanii jiru. Kana dura bakki dhaabbii konkolaataa hedduun waan hin jirree fi baasii fi taaksiiwwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennan cinaa daandii dhaabbachuudhaan akkasumas yaa'insa tiraafikaatiif gufuu ta'aa turanii jiru. Amma garuu bakkeewwan taaksonni akkasumas baasonni itti dhaabbatan terminaaliin jechuudha hojjetamaati kan jirani. Bakki amma itti argamnu naannoo yaadannoo injifannoo Aduwaa jirudha. አጠቃላይ ፕሮጀክቱ 1 ሄክታር ላይ ያረፈ ሲሆን waliigalaan pirooጀektichi lafa hektaaraa tokko irratti kan argamu wayita ta'u tajaajila dhaabbii baasii fi taaksiif kan oolu ta'a. Bakki amma jirru kun taaksiiwwan 50 kan tajaajilu ta'a. Beezimentii yookiin lafa jalaan baasota 20 qabata. Irra keessaan ammoo tajaajila kaaffee fi bakkeewwan bashannanaa adda addaa pilaazaa kan jedhamu qaba. Waliigalaa tajaajila hedduu kenna. Bakka tapha daa'immanii, mana nyaataa fi bakkeewwan magariisummaa of keessaa qaba. Ijaarsi waliigalaa terminaalii kanaa 65 ol qaqqabeera. Piroojeektii ariitiin xumuramaa jirudha. Bakkeewwan dhaabbii konkolaataa gurguddoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran keessaa terminaaliin naannawaa kondominiyeemii Baashaa Waldeetti ijaaramaa jirus isa tokko. Bakka terminaaliin kun ijaaramee jirutti manneen kitaabaa garaa garaa kan of keessaa qabu, kaafeewwan bifa aadaatiin akkasumas ammayyaatiin tajaajila garaa garaa jiraattota magaalaa Finfinneetiif kennan of keessaa qaba. Bakkeewwan dhaabbii konkolaataa kan atoobisii magaalaa fi taaksiilee of keessaa kan inni qabudha. Yeroo ammaa bakki itti argamnu kun naannoo 4 kiiloo kondominiyeemii Baashaa Waldee jedhamutti ijaarsi isaa 85 irraa akka ga'ee jiru daawwannaa keenyaan arginee jirra. ይሄ ባሻ ወልዴ ፕሮጀክት ያው የኮሪደር ልማት አካል ነው። Piroojeektiin naannoo kondominiyeemii Baashaa Waldeetti hojjetamaa jiru kun qaama misooma koriidariitiin bakki dhaabbii konkolaataa yookaan terminaaliin kun dhaabbii konkolaataa fi bakka bashannanaa ta'ee tajaajila. Waliigalaan piroojeektiin kun lafa kaaree meetira 5,200 irratti ijaaramaa jira. Lafa jalaan darbii 2 fi beezimentii tokko qaba. Irra keessa bakki amma jirru kun bakka daa'imman itti taphatanii mana nyaataa aadaa fi ammayyaa kaaffee akkasumas manneen fincaanii fi dhiqannaa ni qaba. በአጠቃላይ ቶታል ወደ 190 መኪና waliigala konkolaattota 180 qabachuu danda'a. Bakka taphaa garaa garaa 4,000tti siiquu qaba. Seensa isaarraan riistooraantii kaaree meetira 400 irratti ijaarame qaba. Waliigalaan terminaaliin kun manneen fincaanii 32 ol qaba kan qaama miidhamtootaa dabalatee. Magaalaan Finfinnee jijjiiramaan dura bakkeewwan dhaabbii konkolaataa gahaa waan hin qabneef yaa'insa tiraafikaaf hudhaa ture. Amma garuu misooma koriidariitiin wal qabatee bakkeewwan dhaabbii konkolaataa ijaaramanii fi ijaaramaa jiran furmaata waaraa ta'aniiru. ፓርኪንግ ያው እንደምናየው ነው ከተማችን ላይ ያለው ጀስ መኪና ለማቆም magaalaa keenya keessa bakkeewwan dhaabbii konkolaataan wal qabatee rakkoowwan hedduutu ture. Erga misoomni koriidarii eegale garuu rakkoowwan kunneen waaraan furamaa jiru. Bakki dhaabbii konkolaataa yookaan terminaalonni hedduun hojjetamaa jiru. Kun rakkoo yaa'insa tiraafikaa ni fura. Manneen waliin jireenyaa hedduun naannawa terminaalonni kun itti ijaaramaa jiran jiru. Kun ammoo jiraattonni naannawa isaaniitti ijoollee isaanii waliin salphaatti bakka bashannanaa akka argataniif carraa ta'eera. እንደምታዩት ፒያሳ በጣም ውብ በሆነች መልኩ እየተሰራች ያለች አካባቢ ነች። ፒያሳን ባየ ሚደግዴቲ ተርሚናሊ ዮኪን bakki dhaabbii konkolaataa naannoo yaadannoo injifannoo Aduwaatti ijaaramaa jiru kun ammoo wayita xumuramu miidhagina piyaasaa dachaan dabala. Piroojeektii halkaniif guyyaa ariitiin hojjetamaa jirudha. Carraa hojiis lammiilee hedduudhaaf uumeera. Hojjettoonni bakka kana jiran miira abbummaan hojjechaa jiru.